maqaan kiyya Jaarrabbirraa Bilisummaa jedhama. Hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Konyaa Gujii Lixaati. Ayyee hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Konyaa Gujii Lixaa Jaarrabbirraa Bilisummaa mee godina Gujii Lixaa keessatti lolli torbee darbees torbee kana keessas geggeeffamaa akka jiru quba qabna. Waanni achitti ta'aa jiru kun haalli lolaa sanaa maal fakkaata? Sirriidha. Akkuma mootummaan amma biyya bulchaa jiru kunini humna waloo naannolee garaagaraa irraa ergifatee Oromiyaa keessatti duula adda addaa taasisaa ture. Akkuma sabii bifuma wal fakkaatuun godina Gujii Lixaa kana keessatti diinni kallattii hedduudhaan humna guddoodhaan wal guuree godinaalee adda addaa irraa bobba'aa ture. Isa bobba'an keessatti ammoo lola baay'ee taasifamaa ture. Lola baay'ee kana keessatti injifannoowwan baay'een galmaa'ee jira. Haalli lola kana ammoo qaamni ammoo asitti bobba'e irra caalaan humna addaa naannoo Amaaraati. Duraan humna addaa naannoo Oromiyaa ilmaan Oromoo gowwoomsanii ergaa turanii amma ammoo as dhiyeenya kana guutumaa guututti hooggantoonni isaaniitii fi ijoolleen isaanii humna addaa naannoo Amaaraatiif raayyaa biyyaa kadhalootaan Oromoon ta'in keessatti lola baay'ee lolamaa ture. Lolli kun bakka hedduutti injifannoowwan adda addaa taasifamee jira. Meeshaaleen hedduullee irraa hiikamee jira. Bifuma kanaan ammoo rifattee amma booda deemtee jirti. Ayyee waraanni achitti bobba'aa jiru kun humna waloo kan naannolee garaagaraa akka ta'eef keessaa kan Amaaraa akka keessatti jiran kaasaa jirtu. Waan kanaaf ragaadha waan jettan waan qabattan nama ajjeefame keessa yookaan qabame keessaa waan ragaa ta'u jira. Akkamiin kanarra ga'uu dandeessan? Eeyyee kun qabatamaadha waan jirudha. Inni ragaan guddaa tokko kan nuti qabne kan ajjeesne irraa nuti hin jirru Shaambal Baalchaa jedhama. Maqaa isaa ammoo Aynaalam Makuriyaa Dasee jedhama. Godina Gojjam Bahaarraa duulee dhufee asitti ajjeefamee raadookoolii qaba. Ajajaa waraanaati. Lola keessatti ajjeesne meeshaa irraa hinne raadookooliillee irraa fuune waan adda addaatiin ragaa qabatamaa waraqaa eenyummaa isaa irraa fuune qabatama harkaa kannaa jechuudha. Kun waan ifatti beekamu kun irra caalaa yeroo ammaa kanatti qaamni naannoo Oromiyaatti bobba'ee jiru ilmaan Amaaraa ilmaan Habashaa keessatti bobba'anii gocha suukanneessaa baay'ee dalaguu jiran jechuudha. Qabatama kun waan jiru FTVdhaan waan sooshaal miidiyaa adda addaa irratti guutumaa guututti gadhiisnee ragaa qabatamaa qabna jechuudha. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota ONM mariin ajajaa Oboozoonii Gujii Lixaa Jaarrabbirraa Bilisummaa waliin tolfanne itti fufa. Gidduun ragaa waraabbii sagalee raadiyoo koolii ajajaa kumaa waraana Bilisiginnaa Shaambal Baashaa Aynaalem Dassee woboo konyaa Gujii Lixaa keessa sosso'aniin ajjeefamee fuudhameerra argame sin dhageessifnee marii keenya itti fufna. Jaarrabbirraa akkuma tuubaantee ragaa sagalee raadiyoo koolii waliin abamee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya gidduun dhageessifnee deebine. Dhugaa keen bulii dubbiin kee dhugaadhaa gaaffii taanutti darbina. Jarri kun achitti bobba'anii keessaa ilmaan Amaaraa finxaaleeyyoonni jechuudha. Dhiibbaa isaan yookaan rakkoo isaan Oromoo irratti geessisuudhaaf karoorfatan addatti waan isin qabatamaatti bira geessan jira.
Eeyyee kun rakkoo baay'ee hammanan jedhamne ajjechaa suukanneessaa amma qofaa miti. Humni kun turee jira. Aga ji'a Afrikaa ga'ee jira. Ifatti akkanatti haa beekamuu qabu malee mataa dhoffatee yeroo baay'ee gaggeeffamaa ture. Yeroo gaggeeffamu kana keessatti ammoo duulli isaanii waa lama. Tokko woboo balleessuuf waraana bilisummaa Oromoo. Lammaffaa ammoo uummata qulqulluu fi qeerroo bilisummaa Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachisanii soortan jedhuudhaan tarkaanfii suukanneessaa irratti fudhataa jiran. Qabanii ajjeesuudhaan guyyumsanuu amma akkaataa haasaa san keessa dhageettanutti qeerroo tokko qabamee jira jedhanii waraanni isaa gabaasa godheefi jennaan ajajaan isaanii ijjeesaa hidheenii jira. Haasaa san keessa hubachuu dandeessa. Ifatti jechuun waan mul'atu ragaa qabatamaa ajjeesaa kan jedhu ergaa dabarsee jira. Kan naannoo bayan hunda qaama socho'aa hundatti tokko dargaggoota keessattuu qaama dargaggeessa kamiyyuu ajjeesu. Loloota baay'ee keessatti nama 7 nama 10 nama baay'ee osoo ijjeenne lola kamiyyuu osoo hin ajjeefamne hafee hin beeku. Ammas manatti dhufan qabeenya uummataa horii ta'e meeshaa daldalaa ta'e kamiyyuu tokkollee ni hafu hin saamanii irraa fudhatan dubartootan gudeedan wanni isaan hin goone tokkollee hin jiru meeshaa mana keessaa waan dhibiidhiisii kan nama gaddisiisu keessaa qabeenya waan akka maallaqaa waan akka horii waan akka nyaataa mana keessaa guutumaa guututti eegasaamaniin duubatti meeshaa mana keessaa kan akka teessumaa kan akka siree irra bulanuu waan kamiyyuu tokkoyyuu kan bishaan itti dhuganuuf kan nyaata itti nyaatan hundumaayyuu kaaniin caccabsanii kaaniin gubanii kaaniin guuratanii waan sasalphaa ittiin deemmachuu danda'an hin guuranii dubartootarraa qubee abbaan mana fi bite harkarraa baafachuu mormarraa baafachuu wanni isaan hin goone hin jiru jechuun waan baay'eedha gochoota hamaa mana namaa hin guban qabeenya achirraa harkaan hin guban namoota ajjeesan kanaayyuu ajjeechaa suukanneessaa maali ajjeesanii meeshaa qaraatiin ajjeesan qabanii eega harka isaanii duubatti hidhan duuba meeshaa qaraatiin ajjeesan eega ajjeesanii duuba qaama isaanii xaxxaran eega xaxxaranii duuba saree dura buusanii saree nyaachisanii jechuudha ilma namaa. Maatiin ammoo nama irraa du'ee sun boo'uu hin dandeessu awwaaluu hin dandeessu yoo isiin boot maaliif bootteedhanii sosodaachan namni tokko boo'uu hin danda'u awwaaluu hin danda'u yookaan sareetti nyaataa yookaan bineensatti nyaataa allaattitti nyaataa gochoota baay'ee suukanneessa akkana dalagan qaamni akkana dalagu kun ammoo keessatti ilmaan naftan nyaatu ilmaan naannoo Amaaraarraa dhufan Gondariif Goojjanii warra dhufetti gochoota akkanaa baay'inaan dalagaa jechuudha. Waraanni bilisiginnaa amma achitti bobbaafame kun akka mootummaa miidiyaadhaan dubbatutti injifannoo gurguddaa naannoo sanatti akka galmeessitu kaasa. Isin haala bakka kanaan dura qabattanii turtanirraa wanti mootummaan jedhu kun dhugaadhaa moo haalli deemaa jiru kun olola siyaasaaf fayyadamaa jira maal jettu kana? Kun baay'ee soba jechuudha. Soba guddaan waa tokkoyyuu godhuu hin dandeenye waraana bilisummaa Oromoo bakka kaasuudhaaf baay'een salphatanii ittiin ceeranii. Heera isaanii isaanuun beekanii. Wanni godhamuu qabu wagga duulli keessattuu humna woloo jedhanii naannolee adda addaa irraa bobbaasan keessatti injifannoon isaan galmeessanii jiru godina kana keessatti qabatama kan uummati beeku kan qaamni kamiyyuu beeku godina kana keessatti baadiyyaa guutumaa guututti dhuunfannee jira haga dhuunfanne waggaaf deemu jira guutumaa guututti ammallee harka keenya jira wanni isaan injifatan tokkollee hin jiru wanni qabatamaa tokkollee hin jiru olola sobaati hamilee uummata Oromoo cabsuuf deeggartoota keenya cabsuuf sabboontota keenya cabsuuf mararfattoota keenya cabsuuf gochoota gadi ba'anii olola godhan tokko kanaaf godhama. Inni lammaffaa ammoo salphina salphatan harkaan qabna hin balleessina yeroo gabaabaa keessatti kan jedhamee dhaadatanii humna waloo qindeessanii gadi bu'an kaan salphatanii deemanii jechuudha. Reeffi nama isaanii haga ammaa fudhachuu dadhabanii. Reeffi haga ammaa sareetti nyaachuuf jira. Lola intidaa guyyaa gaaf 29 ji'a 8 2022 keessatti lola gaggeeffame keessatti aanaa qarxaatti gaggeeffame keessatti reeffi haga ammaa hin jira jechuudha. Ragaa uummataati. Fudhachuu hin dandeenye. Qaamni reeffa isaayyuu fudhachuu hin dandeenye ammoo injifannoo galmeessee jira jechuun kun salphinaaf ceera jechuudha. Salphinaaf ceera reeffa fudhachuu dadhabe ka uummati itti koofle ka uummati bal'aan arguu jira. Isa kana ammoo ofirraa dhoksuuf sobuudhaaf isa kana haguuguuf salphina kana ofirraa godhuuf olola gadi dhiisa malee wanni inni itti milkaa'e tokkollee hin jiru jechuudha. Ayee isin akka hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaatti tarii akkuma godinaalee biroo maqaa abbootii gadaa akkasumas immoo hooggantootuma waraanaa fi siyaasaa godinaaleetiin waraana bilisummaa Oromoo dhuunfaatti itti bilbilanii akka inni galu waan taasisantu jira. Gama biraatiin ammoo mootummaa humtii nama biyya bulchaan jira jedhu kun immoo karaa seeraatiin Tigraay waliin mari'achuudhaa fi haala akka mijeessaa jirutu dubbatama. Waraanni murna bilisiginnaa yookaan mootummaan bilisiginnaa amma aangoo irra jiru maaliif waraana bilisummaa Oromoo waliin taa'ee dhimmoota lolaa kana karaa nagaatiin fixuu dhiisee gara birootti deema jettu isin akka hooggansaatti maal baqata? Bareeda. Inni kun wanni inni waraana kana waliin mari'achuu hin dandeenyee fi gaafa waraana kana waliin deebi'ee gaafa waraana kana waliin mari'ate
gaafiin uummata Oromoo deebi'uu qaba kan jedhamu jira. Gaafii uummata Oromoo deebisuu waa hin barbaanneef sirna uummata Oromootiif ta'u yookaan akka gaafiin uummata Oromoo gaafii hiree murteeffannaati. Gaafii hiree murteeffannaa kana ammoo keessummeessuu hin barbaadanii isaan guutumaa guututti. Oromiyaanis akka kophaa baatee bilisoomtuu hin barbaadanii mootummaa Tigraay yoo ta'e jibbaatanii biraa deeman jechuudha. Waan godhan dhabanii lolanii uummatni Tigraay qindaa'ee tokkoomee ofirraa fonqolchee uummata isaa waliin ofirraa waan fonqolcheef ofirraa waan dhoowwateef deemuu hin dandeenyeef dirqama akka inni lolarraa dhaabu kadhachuu jiran jechuudha. Keenni ammoo haga ammaatti wal lola jira. Kanaafuu xumurri hin godhamne akka warri Tigraay san xumurri waan hin godhamneef yoo deebi'e ammoo nu waliin mari'an. Sirni Amaaraa sirni Nafxanyaa ka isaan deebisanii asitti deebi'uu barbaadan, ka isaan deebi'anii Oromiyaa qabachuu barbaadan, ka isaan deebi'anii uummata Oromoo lafa Oromoo irraa buqqisanii deebisanii Amaaraa itti qubsiisuu barbaadan sirna duraan ture kan deebisuu barbaadan jechuudha. Yoo uummata Oromoo waliin mari'atan gaafii uummata Oromoo deebisuudhaan waraana bilisummaa Oromoo isa kana ammoo deebisuu diddaaf jecha waliin mari'achuu didaa. Wanni didduuf waan biraatii miti. Gaafii kana deebisuu hin danda'u. Gaafii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u. Yoo gaafii uummata Oromoon deebisin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo isaan waliin mari'achuu hin danda'u. Ayee gaafii biraa tokko kan nu hafe keessaa Gujii Lixaa naannoo uummattoota kibbaatiin wal qabatu rakkoolee garaagaraa uummata Oromoo irratti akka uumaniif keessaa'u uummata Burjii wajjin waan wal qabatu gochaa ture. Sana akkamiin irraa aantanii naannoo sanatti dhiibbaan uumamaa ture maal fakkaata? Eenyutu harka keessaa qaba? Nuti akkuma beekamutti waraanni bilisummaa Oromoo akkuma sagantaa siyaasaa irra kaawwate qabsoon isaa qabsoo saba Oromoo qofa osoo hin taane qabsoo sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiraniif ammallee saboota cunqurfamoo Itoophiyaa keessa guutuuf qabsoo gaggeessaa jiru. Kanaafuu nutis saba kana akkuma wallolchiisaa turan maaliif daangaa Oromiyaa irratti Oromiyaa akka nagaan horanne diina Oromiyaatti horuuf biyyoota ollaa kan akka Amaaruu kan akka Burjii kan akka Gede'oo uummata Oromoo Gujii irratti bobbaasanii lolchiisaa turanii. Inni kun ammoo Oromiyaan akka nagaan horanne akka Oromiyaan hin bilisoomne akka Oromiyaan tokko hin taane akka Oromiyaan yaada adda addaatti bittanneessanii lola kallattii irratti banii saamicha lafaa gaggeessuuf yaalii akkanaa godhaa turanii. Isa kana ammoo uummata hubachiinnee jalatti deemnee gaafa nu jennu ammas deebi'ee mootummaa as dhiyoo keessatti gaafa fudhanne aanaa sirroo keessatti gaafa nuti uummata wal lolaa ture ka akkasitti dabaan mootummaa walitti naqaa ture. Walitti finnee gaafa araarsine bulchaa gandaa erganii guyyaa gabayaatiin guyyaa uummata magaalaarraa waa bitatuu deemu uummata Burjiitiif uummata Gujii walitti araarsinee gaafa nuti magaalaa isaa wal simatanii fuudhan nama tokko erganii bulchaa gandaa nama ajjeesiisanii jechuudha tossaadhaan. Gaafsan ammoo Gujii nama keessan ajjeese maaliif teettanii jedhaniini uummata Gujii nama baay'eessanii shira baay'ee dalaguuf jiru. Inni kun ammoo akka Oromiyaan nagaan horanneef lola akkanaa godhanii jiran. Haa ta'u ammoo uummata walitti finnee mariisinyee mootummaan kun mootummaa sirrii akka hin ta'in akka inni walitti naqee fichisiisaa jiru akka inni dhiiga qulqulluu wal nyaachisaa jiru uummati Oromoo borullee uummata ollaa walii fi sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jirtu hundumaa nagaan akka jiraatuu fi karoora guddaa akka qabu dhaabni keenyallee akka qabu waraanni bilisummaa Oromoo akka qabu ibsinee fi amma ammoo sulleen soba akka ta'e hubatee qaamni jiru duudin waliin haasa'u jira jechuudha. Mootummaa baay'ee balaaleffatu jira. Akka inni shira ta'e kan hunda ibsineefi jirra kanallee irraa hamnee jirra gara kanallee ammoo uummataaf Oromoo qofa doon taane uummata sabaaf sablammootaas uummata Oromoo waliin cimsinee akka dansaa hariiroo gaarii walitti dhufeenna michooma dansaa uumanii waliin jiraachuuf ammallee hojjechuu jirra daraan hojjechuudhaaf halkanii guyyaa carraaqutti jirra jechuudha. Rakkoo kana guutummaadhaan keessaa bahuudhaa fi uummanni Oromoo maal gochuu qabaa waan gara xumuraa irratti dhaamsa jettan carraanis nuuf kenna. Wanni uummata Oromoo ta'uu qabu uummata Oromoo gaafa mootummaan gara aangootti dhufe bilisoomnee jirra aangoo horannee jirra jedhanii uummata Oromoo ittiin gowwoomsanii jiran ammaan duuba namni aangoo qabate Oromoodhaa jedhamee labsamaa ture jechuudha. Miidiyaa irratti baggalloomsaa turan halkanii guyyaa. Suuta ammoo sirni kun lafa qabate waraanni bilisummaa Oromoo gaafsanuu sirni kun sirna sirrii miti sobaadha. Soba duraanuu mootummaan Itoophiyaa itti fayyadamaa ture. Uummati Oromoo bilisoomne jedhee gaafa inni iyyaa ture qaamni kamiyyuu irraa fudhachuu hin dandeenye. Garuu suuta deemee sirni kun ammoo sirna nafxanyaa deebisee lafa kanarratti gadi dhaabu sirna asiin ture sirna dadhabaa sirna boodatti hafaa fi ka uummata Oromoo barbadeesse ka uummata Oromoo dhabamsiise ka qabeenya saamsiseef aadaaf sirna isaa lafarra balleesse deebisee suuta dhaabuu isaa amma mirkanaa'eera. Kanaafuu akkuma beekamu ragaa qabatamaa amma
akkuma hanqabsini ibsatti loltoonni yeroo ammaa Oromiyaa keessatti bobba'anii jiran kan nafxanyaati jechuudha. Hooggantoonni ajajoonni waraanaa kan lolchiisan abbaa salliirraa yookaan ajajaa kudhaniirraa kaasanii haga gubbaatti kan jiran kan haga ammaan irratti duula jiran tokkoyyuu ajajoota warra nafxanyaa yookaan ilmaan dhalattaa Amaaraa qofa. Karraa arginu namoota harka kennatanii jira. Odeessa garaagaraa irraa fudhanna. Ajjeesne irraa hiikuu jirra. Gaafa ajjeenu kana hundumaa waraqaa ragaa eenyummaa isaaniitti ragaa guutuu qabna. Isa kanaafuu uummanni Oromoo sirna kana ammoo sirna sobaa akka ta'e deebisee sirna nafxanyaa ijaaruu isaa hubatee beekee waan amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana guutumaa guututti mootummaan kun mootummaa Oromoof dhaabbate yookaan Oromoo gaafii Oromoo deebisuuf kan dhaabbate osoo hin taane mootummaa sirna moofaa asiin dura uummata Oromoo rakkisaa turee fi dhabamsiisaa ture Oromiyaa balleessaa ture Oromiyaa diigaa ture waan ta'eef isa kana tokkoomee waraana bilisummaa Oromoo jalatti hiriiree gaafii siree murteeffannaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan waraana isaa waliin akka mirkaneeffatuu fi waraana bilisummaa Oromoo akka jalatti hiriiruuf tokko dhaamsa dabarsan. Lammaffaa ammoo tokkummaa akkuma uummati Tigraay tokko ta'ee waraana isaa jalatti hiriiree sodaachisee mootummaa kana ofirraa ittise kana wanni amma jala deemanii marii isa barbaachisanuuf waan biraa miti. Isaan tokkoomee humna horatu. Nuutis tokkoomnee humna horanne nu barbaaduu qabanii jechuudha. Kanaafuu uummata Oromoo kan biyya alaa kan biyya keessa kan dhaabbilee garaagaraa keessa jiran raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran poolisa addaa humna Oromiyaa kamiyyuu tokko ta'ee tokkoomee sirna kana ifirraa fonqolchee Oromiyaa walaabaa dhaabee saamicha duguuggaa sanyii amma Oromiyaa irratti deemaa jiru kana ifirraa kaasee Oromiyaa walaabaa akka dhaabu dhaamsa cimsee dabarsaaf. Ayyee jaal Rabbirraa Bilisummaa hooggana waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii Lixaa yeroo keessan qaalii fudhattanii dhiyaattanii waan Oromoo fi Oromiyaa akkasumas dhimma waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii akkasumas humna waloo kan mootummaan Bilisiginnaa bobbaas irratti tarkaanfii fudhatamaa jiru laalchisuudhaan yaadanuu dhiyeessitaniif maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota irraa biyyoolessa Oromiyaan guddaa isin galateeffadha. Galatooma. Galatooma. Isin illee horaa bulaa.